Here we go. Jechoota kanaaf kan kana fakkaatan lesonii keenya guyyaa har'aa keessatti immoo akka gaariitti ni ilaallaa jechuudha. Hi there. Welcome to Oral English. This is Oral English with Sis. Oral English is dedicated to improving your spoken English. Watch till the very end of this lesson. Let's dive into it. Get. The first expression is that of serious yookiin hin baada. Of serious yookiin immoo bayi. Yeroo hedduu akka kananii jenna. Of serious sitti meera abalu of serious yookiin immoo bayi. Mana tokko keessa haa ta'u, dhaabbata tokko keessa haa ta'u, yookiis tiimii tokko keessa walitti qabamtoo keessatti haa ta'u. So of serious yookiin immoo ni baata jechuu yoo barbaad afaan Ingiliffaa maal jechuu dandeenya? Phrasal verb shape up or shape out. Say it with me. Shape up or shape out. Shape out. Shape up or shape out. Hey chala, shape up or shape out. Hey bontu, shape up or shape out. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Of serious ta'uu baannaan ni baata jechaa jirra jechuudha. Of serious yookiin bahi jechuu barbaad salphaadhumatti shape up or shape out jechuu ni dandeenya jechuudha. Interesting. Inni kabiraan nama hamachuu. Nama abaluun na hamate, abaluu sitti na hamate fakkaata, namatu sitti na hamate fakkaata, namatu abaluu hamate fakkaata. Kanaaf kan kana fakkaatan ni jenna. Ishee kanaaf immoo phrasal verbiin baay'ee gabaabduuf salphoo taate snitched or ka jettu kanadha jechuudha. Ishee kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf ana namatiini. Sitti meeraa lammaffaa na hin namatiin yookiis immoo na namatiin ni jenna. Akkas jechuu yoo barbaad phrasal verbi amma snitched or ka jettu fayyadamne don't snitch on me. Do not snitch on me jechuu ni dandeenya jechuudha. Don't snitch on me jechuu ni dandeenya jechuudha. Isuma kana immoo isa hin namatiin. Sitti meera lammaffaa isa hin namatiin, ishee namatiin, isaa hin namatiin, nu hin namatiin fi kan kana fakkaatan jechuu ni dandeenya jechuudha. So akkas jechuu barbaad pronounota sana jijjiiruutiin fayyadamuu dandeenya jechuudha. So ana hin namatiin ka jedhuudhaaf don't snitch on me jenneera. So isa hin namatiin jechuu barbaadne bakka mii sana hin gashuutiin don't snitch on him, do not snitch on him or don't snitch on him jechuu ni dandeenya jechuudha. Interesting. Do you have any doubt here? That clear? Good. Inni kabiraan lakki gonkumaayyuu tasumaayyuu just a never ever jennu sana jechuudha. So afaan Ingiliffaa keenya just spoken English keenya tokko advance gochuu barbaanne garuu sana caalaa phrasal verbi gabaabduu taate first chance ka jedhu kana fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Kana jechuun tasumaayyuu gonkumaayyuu jechuudha. First chance. Carraa furdaa amittiree direct meaning isaa kana jechuun garuu faallaasaa gonkumaa tasumaa jedhudha jechuudha. Interesting. Asii bahi jechuu yoo barbaanne direct nama tokkootiin get out of here or boot off or get out of here kan jedhu kana fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Phrasal verbiin get out of jettu kun asii bahi ka jettu sanadha jechuudha. So asii bahi jechuu barbaad get out of here or boot off simply boot off jechuunis isa kanadha jechuudha. Excellent. Namatu sitti na hamate fakkaata jechuu yoo barbaad mee isin immoo afaan Ingiliffaa maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'aa. Leave your answer in the comment section. Put your answer in the comment section. Thank you. See you again. Obboleettiin kee umuriin ishee meeqa? Obboleettiin kee umuriin ishee meeqa? Har'aa hedduminaan warra beginnerii fi kan nuyi ilaallu so xiqqooshee advance gochuu jechuudha. So obboleettiin kee umuriin ishee meeqa jechuu yoo barbaan afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? Maal jechuu dandeenya? Hey Chala, can you try it? How old sister are you? How old your sister? Okay.
afaan Ingiliffaatiin obboleettiin kee umriin ishee meeqa jechuu yoo barbaad akkuma umriin kee meeqa jennee wal gaafannu how old are akkuma jennu sana ta'ee how old is your sister how old is anuma fayyadamna then are you ka jedhu sana is your sister ka jedhu substitute gochuutiin how old is your sister jechuu ni dandeenya jechuudha. How old is your sister? How old is your sister? jechuun obboleettiin kee umriin ishee meeqa? Obboleettiin kee umriin ishee meeqa jechuudha. How old is your brother? How old is your mother? How old is your father? Kanaaf kana fakkaatan qaama umrii gaafachuu barbaanne sana jijjiirree galchuutiin jecha kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. How old is your jennee qaama gaafachuu barbaanne. Great. Abbaan kee maal hojjeta? Abbaan kee maal hojjeta jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? Yookaan try it. 1, 2, 3. What does your father do? What does your father do? jechuu ni dandeenya jechuudha. What does your father do? jechuun abbaan kee maal hojjeta? Abbaan kee maal hojjeta jechuudha. Maatiin kee eessa jiraatu? Maatiin kee eessa jiraatu? Magaalaa kam jiraatu? Eessa jiraatu jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin akkamitti gaafannaa? Where does your family live? Where does your family live? Where does your family live? jechuu ni dandeenya jechuudha. Interesting. Obboloota ni qabdaa? Obboloota ni qabdaa hoo? Obboloota ni qabdaa hoo? jennee afaan Ingiliffaan nama tokko gaafachuu barbaanne hoo maal jennaa? 1, 2, 3. Do you have any brothers? Do you have any brothers? Yoo generally dhalaas dhiiras maalos gaafachuu barbaanne immoo kan dubbii jechuudha. Do you have siblings? Do you have any siblings? jechuu ni dandeenya jechuudha. Good. Sa'aatii meeqatti hirribaa kaata? Sa'aatii meeqatti kaata yookiin sa'aatii meeqatti hirribaatii kaata jennee nama tokko gaafachuu barbaanne hoo maal jennaa? What time do you wake up? What time do you wake up? jechuu ni dandeenya jechuudha. What time do you wake up? jechuun sa'a meeqatti hirribaatii kaata jechuudha. Interesting. Mee isin immoo afaan Ingiliffaatiin bor eessa oolta? Bor eessa oolta jennee nama tokko gaafachuu barbaanne maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Leave your answer in the comment section. Put your answer in the comment section. See you again. Thank you. Maaltu si cufaa? Hin dubbattuyi? Maaltu si cufaa? Akkuma kanas maaltu si ariifachiisaa suuta ittiin deemtuun? Akkuma kana immoo maaltu si kofalchiisaa waan nama kofalchiisu jira iddoo kana? Hey my beloved families. Har'a immoo jechoota yeroo hedduu fayyadamnu kanneen ammaa fi kana fakkaatan hedduu isaanii ni ilaallaa jechuudha. Let's dive into it. Watch till the very end of this lesson. Great. So inni jalqabaa maaltu si cufa? Hin dubbattuu? Maaltu si cufaa? Hin dubbattuu ni jenna yeroo baay'ee namni tokko callisee mataa yoo ta'e hin dubbattuu maaltu si cufaa? Maaltu arraba kee qabee hin dubbattuu hoo ni jenna. So afaan Ingiliffaatiin akkana jechuu yoo barbaanne maal jennaa? Can try. Good. Why don't you speak? Kat got your tongue? Why don't you speak? Kat got your tongue? jechuu ni dandeenya jechuudha. Hey Chala, Bona, can you try it? Why don't you speak? Kat got your tongue? Good. Say it again. Why don't you speak? Kat got your tongue? Excellent. So afaan Ingiliffaatiin akkana jechuu barbaanne why don't you speak? Kat got your tongue? jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kana jechuun hadurreetu arraba si qabee hoo maaf hin dubbattu akka jechuuti. Garuu hiikni isaa inni sirriin hin dubbattu hoo maaltu si cufaa akka jechuuti jechuudha. Interesting. Inni kabiraan maaltu si ariifachiisaa? Suuta jedhii. Suuta hin jettu hoo ni jenna. Maaltu si ariifachiisaa? Suuta hin jettu hoo ni jenna. So afaan Ingiliffaatiinis akkana jechuu barbaanne how
Why are you rushing? Why don't you slow? Why are you rushing? Why don't you slow down? Jechuu ni dandeenya jechuudha. Maaliif ariifattaa suuta hin jettu hoo jechuu yoo barbaad why are you rushing? Why don't you slow down? Why don't you slow down? Jechuu ni dandeenya jechuudha. Maaliif suuta hin jettu maaltu si ariifachiisa jechuu yoo barbaad salphaadhumatti kan ta'e that why are you rushing? Why don't you slow down? Jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Inni kabiraan kan nuyi ilaallu maaltu si kofalchiisaa? Yeroo hedduu jecha kana ni jenna. Maaltu si kofalchiisaa? Wanta nama kofalchiisu maaltu jira iddoo kanaa? Ni jenna waliin ni jenna yeroo hedduu. So akka kana jechuu yoo barbaade nama tokkootiin afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? What could we say? What's so funny? Is there anything funny here? Jechuu ni dandeenya jechuudha. What's so funny? What's so funny? Is there anything funny here? Jechuu ni dandeenya jechuudha. Maaltu nama kofalchiisaa? Wanti maaltu si kofalchiisaa? Wanti nama kofalchiisu iddoo kana jiraahoo? Jechuu yoo barbaade salphaadhumatti afaan Ingiliffaatiin akkana jechuu ni dandeenya jechuudha. Good. That clear? Do you have any doubt here? Interesting. So mee isin immoo afaan Ingiliffaatiin maaltu si ariifachiisaa? Bor deemta. Bor ni deemta bakka sanaa. So maaltu si ariifachiisa? Jechuu yoo barbaade afaan Ingiliffaa maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Leave your answer in the comment section. Put your answer in the comment section. Interesting. Good. See you again. Thank you.